gaddee warra sii bu'aa ture obboleessa kootu deedha jedhanii warra gaddaa turanii maal jettanati? Ana gotan galee jarrin barre Malen duuniyaati. Injuun alhamdulillah rabbil alamin. Meemee gaa nama immoo namoota immoo anas nus dogoggorsiisanii wanna kana akka maxxansinu godhanuuf mee maal jettaan? Afootu jettaaf immoo mee maal jettaan? Afootu lillaa jettaafi rabbi afootu si jedhu zambii kee rabbi si fadhiisu rabbi si haa guddisu. Meemee gaa nama 6,200 si ilaalaa jira. Biyyoota garaagaraa ta'ee Afrikaa keessaa, Awurooppaa keessaa, biyyoota Arabaa, Awustiraaliyaa, ardii addunyaa kanarra ta'anii si ilaalaa jiru. Ardii meeqa jira? 7 miti? Iddoo hunda garaagaraa ta'anii kan isaan si ilaalaa jiran nu daawwachaa jiran jechaadha. Meemee warreen si daawwachaa jiran mucaan kun akkamitti jiraata? Harka qalleessa nuti gargaaruu barbaanna namoonni jedhan baay'eetu jiru jechaadha. Meemee haala jireenya keetii akkamitti akka jiraattu meemee afaanuma keetiin itti madhumeeti. Mee akkamitti jiraattaati? Ergasii nama galuu dhufee. Eessa? Ge'aanaa geeraa. Geeraadha Jimmaan dhuftee moo? Eshi. Dhufee mana magaaluu dhufee naan. Kaameeraa laaliitii si ilaalaa jiru waan ta'eef. Kiristaana wayii salaata nama bitee naan biraa bahee. Annama meela ciccitaa ilaalee fooqii ilaalee muraayaan qaroo jamarraa namni ayidiinsi geetti na qabdina kadhattee bira dhibba naa kennan. Deeggarsanatti. Jechuun amma gaa jireenya ati amma fakkeenyaa fi mana namaa taa'uu dhuftee jennaani mana hordoftoota amantaa ortodoksii dhuftee teenyaan sagada si dhowwanii? Mana kiristaana wayiitiyyee mana hoteela wayii dhufee galee qodaa gootee miiccattee naan sagada mul'atti dabaltee sagaddu naan achiin bahe. Achii baatee maal hojjetaa turte? Raayyaa mana gadee baay'aatti naan dhachuma hin hojii keessaaniin zoori nagada. Raayyaadhuma qaraatee namni deeggarsa sii godha? Dhibbuun pirema biramu gidoo gidoo kee. Sii kennaa atoo maal nagaddee jiraataa turte akkan odeeffannoo dhagayetti hojii hojjettadhanii? Duraan listiroon hojjetataa ture amma shariinaa wayii zoori nagada. Shariinaa ammaa inni? Feestaalii. Feestaalii nagaddaa? Akkamii eessa jiraatta eessa bulta? Mana kireeffadheen ta'a nyaata bakkeedhaan nyaata. Nyaata bakkeedhaan nyaata? Kireeffattee jiraatta? Birrii meeqaan kireeffattee teessaati? Ji'atti 300 kaffalla ijoollee nama 3. 900 kaffaltu? 300. Jechuun 100 okay birrii 100 kaffaltu jetti. Isin nama 3 taatanii jiraattu nyaata hoomee akkamii maal nyaatta? Nyaata gaa'ummaa shiroo rabbiin nu kenna nyaanna. Jechuun bakkeedhaan nyaataa egaa manatti qopheeffachuu hin dandeessu? Hin dandeenye. Haa jechuun egaa feestaaliidhuma nagaddee birriidhuma namni sii kennee nyaatta? Meegaa haala jireenyaa keessatti maaltu si rakkisaa ture meemee haala jiraattu meemee? Gurra kana fayyadu bichee na kubdii. Bichuu isii gaanam dellaa nama ta'e kan kubdii maaliif fayyadamu? Asi dhukkuba gurra kee moo maal taate? Duruma ka'een nama sabayyummaa nama laayyoo iskaanaa guutti moo dhageen naan arjega. Akkasii? Kan rabbii alhamdulillah jedha. Okay. Mana yaalaa deemtee yaalamteetta? Maal siin jedhan? Qoricha bakkee naaf hattee naani. Sagaleen kee dhaga'amu jedhaa jiru sagalee kee ol kaasa. Qoricha bakkee naaf hattee naa kennite naani bitadheetti na kennan dhiisuu madideen kanuma rabbiiti alhamdulillah jedhaman. Egaa akkaataan jireenya keetii feestaaliidhuma nagaddee naannofteeti kanatti jiraattu jechaadha. Mana kiraa birrii 300 kaffaltu 2-3 taatanii nyaata bakkeedhaa nyaattu. Meegaa nyaata fa'i takkaa beeloftee agabuu bultee beektaa? Egaa alhamdulillah obsaa baane gaggeessa. Obsaa agabuu bultee beektaa takkaa beeloftee? Egaa coggaarraa natti kaate. Beeloftee moo? Kanii sadii. Kanii sadii moo? Waan nyaattu dhabdee moo? Birrii dhabdee? Egaa alhamdulillah niphee coggaarraa natti kaate. Si dhukkubee agabuu bultee moo? Waan nyaattu dhabdee? Gideesan. Abshir bakka rakkoon qabu. Egaa ijoolleen obboloonni koo biyyoota garaagaraa ta'an si gargaaru haala si mijeessina inshaallah. Egaa yeroo magaalaa Jimmaa keessa jiraattu meemee wanti addaa wanti si mudate maaltu jira mee wanta ati umurii kee keessa irraanfachuu hin dandeenye? Egaa giidoo gatarii kana fayyii jabaattee manas galee uuma giidoo gata hojjetatee nyaadhee bula. Egaa jireenyi kee egaa akkuma sila jette nashiidaa ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa qaraatee birrii namni sii kenne walitti qabattee jireenya kee jiraataa turteetta. Amma gaachi utuma jiraattu haadha kee dubbisuuf baadiyyaa. Mee haadha keef dheengaddaala deemtu waa goote jedhanii deemtee maal goote mee yeroo biyya galtu? Egaa rabbinaa kee baankii ijaartuu walitti qabaddee. Birrii baankiitti walitti qabattee ishii? Ijaartuu walitti akka 500 walitti zayitii laafee shookotaa moo akkasiin bitee fi galuu akkasii. Isiidhuma feestaalii nagaddeen ofii keetii agabuu bulaa zayitii fi shunkurtii haadha keetii bittee galte? Haati kee maal siin jette gaafa? Du'aa naa kadhatte. Du'aa isii kadhatte? Rabbi haadha kee umurii isaanii siif dheeressu. Meemee gaama gara fuula duraatti meemee otoo haalli sii mijatee maal hojjechuu dandeessa mi'aati? Egaa uuma rabbi na gargaare. Ammas feestaaliin naannessu barbaadamu waan biraa hojjechuu barbaadda?
Rabbi nama gargaara waa banachuu. Suuqii wayii moo mii maal banachuu barbaadda? Eegamu Rabbi waa guddaatti baasu. Waa guddaatti si baasu hawwii qabdaa? Mee ituu amma Niyyaan guddaadha. niyyaan guddaadha mee maaltu tu si godhamee barbaadda mee ati? Mee natti mee baasiiti. Wata kunan dhoksin akka Uma obboleessi. suuqii kana banachuu nama barbaade gate. Jireenya sana booda haadha kee gargaaruu barbaadda? Eega niyyaan guddaadha yoo illee. Haadha keefuma. Mee haadha keef otoo waa qabaattee otoo birrii wayii qabaattee haadha keetii maal gochuu barbaadda? Silaa achumatti qallabu suma biratti. Haadha kee jiraachisuu barbaadda ati kee dulloomaniiru? Ammallee ijoollee warra sadii qaban haati koo lama fa'aadha. Abbaan kee warra sadii qabu? Garuu haadha kee situ kaddamata jechaadha. Eega amma Rabbi na gargaara. Egaa mee obboleonni koo mee egaa wanni isaan si gargaaran mee akka isaan si gargaaranuuf mee maal jettaan ati? Eega uma Rabbi na kenna buusanii. Siifaa buusanii miti sana booda ati suuqii wayii nagadattee haadha kee jiraachisuu barbaadda. Inshaallah akkaawuntii qabda akkaawuntii kee sila naa kennitee ture anis qarshii 1,000 si galcheen jira. Mee egaa obboloonni koo akkasii gargaaranuuf baankii Oromiyaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa qabda miti akkaawuntii kee maqaa kee amma natti himtaa obboloota kootti siifan kenna akka deeggarsisii godhamu nan kenna amma koomentii jalattis nan barreessa. Sana booda deeggarsisii godhamee garee wayii ijaarree haala sii mijeessine magaaluma Jimmaa keessatti suuqii sii bannee akka hojii hojjetu sii goona ishee. Amman koomentii jalatti akkaawuntii kee kana barreessutti meena shiidaaraa yaa isuma jalqaba jettee irra naa deebiifis jalqaba jettee mimee ijoolleen obboloonni koo namni gariin nama 7,100 daawwataa jira amma namni reefu dhufu kun akkasi dhaggeeffatuufi sagalee kee sirriittoo qabiiti nama obbolootuma keenya shi ergasii na duuchee. jedhi isin janii si duchanii meera deebiiti sirriitti jedhiif meeme. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Barana mne jebbe arga oli node nano dabe kum safiro ma bol kode kai wali kode sharri wali kode kami bayi pate iblis ni gamade feje mi dugo me akinta egade bare ni foki zambare de mu'min na pa na be shaitan ni barode ishanto de mota ibidda mota sobatumi ahe dugana magode ya rabbi re kenya malu itti deebitaa fi maqaa kee naa maqaa kee abrar nazif ايش تفوفي نشيدة جل كبر ركاسي تنافوفي تفوفي بسم الله الرحمن الرحيم barana mne jebbe arga wali node nano da pe kum safiro ma bol kode kairi wali kode sharri wali kode kaumi bayi fate iblis ni gamade ke jimni rugo me akinta egade bare ni foki zambarede mu'min nafa na be shaitani barode bishantu de mota ibidda mota sobatumi ahe dugana magode ya rabbi re kenya malo manukode ma altudu fabode ya chiftuda jama eteno milkesi Allah ya ramu ajab jero dunia wo majaiba ondeno pepiga ondeno taba garina keda bankana keda daba yo kalbi dalalle wa mana madiba jira matora binzili fakina wala mabitate gurgurata gaban lama sun jannata yo ka yazaba azam nistola meteta bachuka wa rabbin dowe mde jachuka ba kuno to majra ya dera gababa jero balle fachu kurse walle ba inona mamdizo kesana makuka ahya dubbi akeka amma yomno fama eteno milkesi Allah rahmat takbir Allahu akbar matu andi shibir ما شاء الله إيجا أبدي إيجا قالتو ما سنين جتشا إيجا أكاونتينو بوليسكو يوكان أبرار نزيف جادا بانكي هوجي غمتا أوروميا تمدي بانكي هوجي غمتا أوروميا tokko barreesseen jira akkaawuntii isaa koomentii irra beessanii finima tokko duwwaa yeroo afur jechaadha 10,000 jechaadha tokko duwwaa yeroo afur 46 52 duwwaa tokko 42 Abraar Naziif baankii hojii gamtaa Oromiyaa qabadha koomentii jalatti isinii baaseera irra deebiis nammaxxansa inshallah rakkoon qabu garee isin ijaarra jechaadha obboleessi keenya kana gargaaruuf namoonni 17 laalaa jirtan akka deeggarsa gootaniif 1,46 52 duwwaa tokko 42 jechaadha deeggarsa akka gootaniif akkaawuntii obboleessa keenya kanaati jechaadha
Egaa baay'ee gammachuu guddaadha kan natti dhaga'ame jechaadha obboleessi keenya kana.